Io lo teniamo lì. Kun immoo siistamii uumetas taa'ee hodhaa fooqii ala taa'e. Sibara kana hattuutu baay'ata. Silazii zabanyaatti qaxaranii jiranii jechuudha. Biyya alaa ta'e makiina amaniituma biraa deemanii asitti immoo zabanyaatu eegaa. Ashaggaariidha. Baay'ee rakkisaadha jechuudha. Bilbila fa'aa hattuun fooqii duuba fa'aa uffatanii bilbila fa'aa hatu sa'aatii kanatti. Silazii bakka hundatti fooqiiwwan kana kan eegaa jiru zabanyoota garaagaraa qaxaramanii halkanis guyyaas. As keessa bulanii jechuudha iddoon bulmaata isaanii. Qorqorroo kinoo fooqii alartu kana keessa bulanii eegan. Mana hordoftoota dhaggeeffattoota kabajamtoota YouTube chaanaalii kootii. Har'a kanumaaf anne yaaduma nagaa si gaafachuu kan seene badee jira sababa neetworkiin Itoophiyaa keessa hin jirree fi haalli jiruu jireenya baay'ee sana rakkisaa ta'eef jechuudha Itoophiyaa keessatti. Innaa hin baduu yeroo tokko tokko galeen sheer godhaa jechuudha waan haaraa. Waan Itoophiyaa keessa jiru hunda dubbachuuf illee sa'aatii kanatti rakkisaadha. Innaa nagumaaf seenee jira jechuuf ani hin banne baddee warri jettanis jira hin banne siinillee warra chitti hojjechaa jirtan nagaadhaniin koottaadha biyya keessan irratti siin jedha maalirra geesse maalirra jirtaa erga biyya galtee waan hojjettu waan dalaydumaaf dhiyeessin ijoolleen jettan immoo guyyaa tokko tartiibaniin isiniifan dhiyeessa jechuudha. Waaqatu beekaa guyyaa tokko dhiyeessuun kiyya hin oolu waan ta'eef innaa jalqabaa qabee hamma uma ga'u guyyaa tokko isiniifan qooda. Amma sitti garuu nagaan turaa isiniin jedha.